Har'a mudannoo addaa tokkotu nu mudate. Anaan jechuudha. Galgala kana keessa Asteer faana bakka ta'e deemnaa jenneetu baane. Bakkichis immoo bakka ofcoo shiroo ture. Isheen nan deema jennaani qofa erguu hin barbaanne. Isa booddee deemnee jechuudha. Otoo achi galaa jirru karaatti waan nu mudate maal malee akkasinitti mun beeku. Isinillee ishoo naan jettu ta'ee anaan naan jettu ta'ee maaluma akkasiin jettan hin beeku gaa rabbi. Isin maal jettu mee kana? Kun akkuma argitanii achi geenyeetu achiitii deebi'aa jirraa jechuudha. Ani akka koo yeroo mana madaamii keessa jiru yaa'u hin beektu mannis immoo cufamee oola waan ta'eef manuma keessa hojjechaa oollaa keessatti warri kontiraataa jechuudha. Baay'ee tokko nama cinqa. Bakka akkasuma daandiirra illee deemu yeroo ittiin owwaara daaraa biyyoo lafaa yaadeeru qaban jechuudha. Annaa yeroo bakka akkasii kan argan immoo anaaf har'a waanuma haaraa natti mul'ate natti fakkaata. Bakka kanallee dhufee hin beeku ani. Bakka kana dhufee hin beeku kun gama keenyadha. Har'uman dhufee akkuma isinin jedhe motora shiroo deemuudhaaf garuu bakki babbareedaan baay'ee namatti tolu. Gararraa isaa istaadiyeemiin jira. Gabaan gullitii illee ertii turte. Waraabuuf garuu namatti hin tolu. Maaliifi poolisiin karaarra jirti. Waa meeqatu karaarra jira jechuudha. Namni nama nu baachuu namni biyya keenya keessa. Annaa amma kanaa gara hofcoo sanaatii deemaa jirra. Safara kanas yoo beektu ta'e kuni. Magaalaa Ejeree ta'ee naannoo eessan karaa istaadiyeemii Gaccallaatii yoo beektu ta'e jechuudha. Istaadiyeemii Gachallaatiinidha. Kunoo bakki hofcoo sanaa irraan gadee kanarra gadeedhanii caakka amma kana keessa karaa amma kana keessa goggoru taanaan bagayyuu qofaa isheen argin. Innaa qofaa isheen deemtedhe waliin dhufee baddaa sana gamatti kan ilaalamu ta'e tulluu irraa beeta kiristaanii beekamaa kan ta'e maaramii natti fakkaata hundoo goggoru baadhee achirreedhani tulluurra magaalaa Ejeree keessa tulluurra beeta kiristaanii maaramii warri beektanii jechuudha. Innaa bakki hofcoo sanaa immoo kunoo qorqorroo sannoo fuulduratti argamaa jiru kana dhageenye jirra. Asteer horseentee jirti. Hofcoo ishee hororsiifattee gadi bu'uu fi namni farda yaabee jiran kunoo daandiirra taa'ee as taa'ee eegeetiin amma ol deebineeti deemaa jirra jechuudha. Bakki baay'ee babbareedaan jira ture naannoo kana jechuudha. Baay'ee babbareeda. Garuu namni karaa irraa basma iddoo qofaa keenya bichaatti waraaba ijoolleen illee duriyyoonni dhagaa jettee uruuf keessa galtee kan tiktookii kan maalii baay'ee hamaadha. Otoo namni sin kaachise namni otoo iyyitanii namni namaaf hin dirmatu bakka baruma isaati jechuudha. Kanaaf qofa manaa bu'uuni baay'ee tokko in ulfaata basaaseef akkas yoo ta'e malee. Amma kana karaa istireetii istaadiyeemii Gachallaatiin qabannee gara mana keenyaatti deemaa jirra jechuudha. Galaa jirra. Istaadiyeemii karaa mana barumsaa Gachallaa hin beeku garuu iddoo isaa hagas mara kana dheedhee isinitti himuu hin danda'u maaliifi ofii kooyyoo irra safara kana reef hin dhufaa jira waan ta'eef garuu
akkasumatti karaa mara deemuu isaa bakkee masaatu baalota kana mukoota kana yeroon argu basmaa gammachuun koo daangaa hin qabdu. Mana simboon beektu mitiiree manuma oolla. Hojiin keenya sidha waan ta'eefu hojii baasee nu galchuu hin qabnu. Kanaafi bakkee bahee ala deemee wanti hin argee hin jiru jechuudha. Yeroo dura tokko inni deemna turre. Yoo deemnis magaala irra gara Finfinnee waan akkasii ture. Garuu ani kanan deemuu barbaadu bakka akkasii baadiyyaa keessa. Caakkaa keessa hurufa keessa yeroo deeman baay'ee tokko namatti tola. Asteer akkasittiin bokkaan tokko immoo taf jechaa jirti. Garuu ganni galee jira. Gas gannadha hin qorraa baay'ee tokko qorra. Baay'ee. Gara mudannoo kootti darbuuf han deema. Garuu haasaa man deema asteeritti. Maal takkana mudate jechuudha. Yeroo naannoo sa'aatii 9 wanti itti natti fakkaata. Kan manaa baane sa'aatii misaa irratti misaa naan barbaachisnee dheetan dhiise. Isa booda yeroo manaa baanu karaa irratti bakkee afat allaa kana keessatti beellinaan qabatu seetani. Hin beelabse bakki kun waldaa makaanaa Yesuus jechuudha. Callaa sana keessa waldaatu jira. Waldaa kan biraa ijaarrachuudhaaf jalqabaniitu jiru. Waaqayyo isaan gargaaruu haa xumuramuuf jenna. Waldaan kun nutti dhiyoodha. Waa'eeti daqiiqaa 10 nurraa hin deemsisu. Garuu bakka nuti itti waaqeffannoo osoo hin taane baddaa gararraa mulu wangeelii achitti jechuudha kan nuti waaqeffannu. Istaadiyeemii kan jedhamu isa kanadha. Yaa istaadiyeemii biyya keenya keessaan beektu argitan ijoollee kana hundarra as keessa ijoollee tura nuti baay'ee isaanii waraabne achi gadi nutti ka'anii faana gugatan yaa maalii koo jenna eenyutu nu dirmata. As kanaa ani baala barbaachan seeni namichi wayii garuu waan ta'e naan jedhe gaa'isa sanitti himu. Shinti beetii alatti fayyadamuun si kaffalchiisaa naan jedhu seetan namichi wayiis keessa. Ani garuu shinti beetii osoo hin taane baaluma sanatu natti toleefan keessa deemaatii jira. Achiin booda mana daabboo wayiitti baanee daabboo wayii bitannee dhufnee kunoo diidumatti jechuudha. Diidumatti osoo waliin galiin bakka jarjaree hamman bira ga'utti waan jiru waan isaanii waan maanka waan minaaminii asteertu didatti gannaa fidde. Kun as kanatti saanduwichi hojjetachuu jechuudha. Kuni peenut betariidha yookaan immoo kanii intinarraa hojjetamu jechuudha. Lawuziirraa kan hojjetamudha. Isa kanan beektu baay'een keessa mana madaamii keessatti asillee hin jiraachuudha. Asis wanti dhibee hin jiru suuppermaarkeetii yeroo deemtanii akkanaanii kunoo saanduwichii hojjetachuufidha. Baay'ee tokko beelee of sadhabee mana ga'uttuuf ariifadhee jarjaree mudannoon har'aaf oolmaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Yoo sanatti tolee jaallattan bagas baatanii kanumaayyoo nun jettan viidiyoo keenya laayikii godhaa. Akkasuma warri lakkoofsi bilbilaa kee hin ba'uu jettanii isin ala jirtu waan ta'eef kooddii faana galchuu qabdu. Kooddichi 002519 jettanii itti aansitanii 57 40 64 67 jettanii galchitanii karaa wasaappis ta'e karaa biraatiin isinii ba'uu danda'a. Malee duwwaa 9 jettanii galchitan isiniin ba'u maaliifi ani biyya keessa waan jiruuf isin malee waan jirtaniif dirqama kooddii galchuun isinirraa eegamachuudha. Yoo kooddii faana ta'e 002519 jettanii 57 40 64 67 biyya keessa warri jirtan immoo duwwaa 9 57 40 64 67 yoo jettan lakkoofsi koo hin ba'aa jechuudha. Gaaffii barbaadan na gaafachuutii dandeessu. Kan kanarraa hafe immoo warri haaraa taatanii sabiskiraabii godhaati. Gara mana keenyaatti dabalama. Saanduwichii haa nyaannu affeeramtanii jirtu. Viidiyoo birootii nagaan deebi'ee dhufutti nagaa fayyaa ta'a waayee.